Pireezidantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii hundeeffama yookaan walabummaa Eertiraa waggaa 35ffaa ilaalchisee caamsaa 24 yaada kennanii turan. Yaada kana keessatti Pireezidanti Isaayyaas Afeworqii waa'ee US Eertiraa waliin hariiroo cimsuu fi qoqqobbii barootaaf irra keessee turte kaasuudhaaf murteessuu ishee ilaalchisee ni dubbatu jedhamanii eegamanii ture. Haa ta'u malee Isaayyaas waa'ee kanaa lafaayyuun kaafne. Akkuma yeroo kana dura gochaa turan imaammata US akkaan cimsanii qeeqaniiru. Wanti jedhan maali? ዳግማይ ምምላስ ትራምፕ ናብ ጻዕዳ ገዛ ትራምፕ gara White House'tti deebi'uu ilaalchisee yaadan ammaan dura kennee tureen ka'umsi imaammattoota isaa galmaa fi wanta inni hordofsiisu dursanii beekuu fi sirriitti hubachuun akka barbaachisu dubbadheen ture. Bara darbe liqaan biyyaalessaa US an ibsee ture tiriliyoona 30 gawwaa keeka. Amma liqaan sun gara tiriliyoona 40 ta'a. Dhiibbaa ofii cimsuuf afuuffeewwan waggaa darbee kana gara Greenland, Kanaadaa, Meeksikoo, Kuubaa fi kaanittis ergamaniiru. Dhiibbaan kun bu'uura kan godhate qabeenya uumamaa, ji'oopolitikaa, dhiibbaa tarsimoo fi olaantummaa ta'uu malu. Kaayyoon isaanii maaliyyuu haa ta'u kana hubachuudhaa fi obsa guddaa fi yaada dimshaashaa kennuurraa of qusachuu barbaachisa. Afuuffeewwan jeequmsa uuman kana cinaattis wanta Veenzuweelaa fi Iraanitti ta'eef xiyyeeffannoo kennuun ni barbaachisa. Kan hubatamuu qabu, kan qeeqamuu qabu Tiraamp qofa akka hin taanedha. Tiraamp dogoggorsuu fi fiixee qabsiisuuf qaamolee dhiibbaa uumtota jedhaman jiraachuun isaanii dagatamuu hin qabu. መጻኢ አመታቱ ንምፍላጥ ወይ ንምርዳእ እዋናዊ አገዳስነት አለው። United States biyya waggoota dheeraadhaaf qoqqobbiirra keessee addunyaarraa qollistee turte Eertiraa wajjiniin hariiroo cimsuu fi qoqqobbiirra keessee turses laaffisuudhaaf murteessuun ishee kagabaafame ebila bara kanaa ture. Barruu beekamaan Ameerikaa Wall Street Journal gabaasa aangaa olaanaa US waabeeffachuun hojjete keessatti biyya addunyaarraa qollifamte garuu ammoo tarsiimuudhaaf barbaachiftuu taate Eertiraa waliin hariiroo deebisanii ijaaruuf murteen darbuu gabaasee ture. Haasaan guyyaa yaadannoo birmadummaa Eertiraa alanaa kun akkaan eegamaa ture. Qoqqobbiin US aangawoota waraanaaf bittaa meeshaa waraanaa dabalatee Eertiraarra kaahamee ture ni ka'a jedhamuu ilaalchisee Isaayyaas waa jedhuu jedhamee eegamaa ture. Pireezidanti Isaayyaas garuu dhimma dubbii ijoo tibbanaa ta'e kana cirumaa lafaan kaafne. Haasaa isaanii daqiiqaa 22 keessaa dhimma biyya keessaa irratti ka dubbatan daqiiqaa 3 qofa. Kaan akkuma amma dura godhan waa'ee dhimma addunyaa fi naannoo gaanfa Afrikaa irraa haasa'an. Ameerikaas akkuma kana dura godhan dhimma adda addaan qeeqanii bira darban. Gama kaaniin gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaan kaasaa jirtu waliin walqabatee naannichatti muddamni wayita dhalatee jirutti dubbii ni taasisuu jedhamaniis eegamanii ture. Haa ta'u malee Isaayyaas waa'ee Itoophiyaas hedduu keessan galle xiqquma tuqanii bira darban. ዓምኳ ካብቲ ጎደበና ንብሎ ተፋሰስ ኒልን ቀርኒ አፍሪካን ቀይሕ ባሕር gara qaxanaa keenyaa yeroo dhufnu bara darbe dhimma yaa'ala gabbayaa, dhimma galaana diimaa, galoo galaana addatti dhimma Itoophiyaa fi Sudaan haala adda ta'een kaaseen ture. Taatee hulaa Hormuuzitti uumamerraa ka'uudhaan humna guddaa naannichaa fi qaamolee alaa maqaa jedhuun giddu seentummaa amala godhachuu caala biyyoota ollaa gidduu tarsimoon nageenya waloo waliigaltee irratti hundaa'e akka barbaachisu hubatameera. Waa'ee kanaa yeroo dheeraaf irratti dubbataan ture. Kana irratti hojjechuudhaaf yeroon isaa amma. Bulchiinsi Tiraamp marroo lammataan White House erga galee booddee xalayaan tokko Waashingtan irraa gara Asmaraa ergamee ture. Xalayaan kun hariiroo cimaa ijaaruuf ejjennoo US qabdu agarsiisa. Ergasii Eertiraan ejjennoo akkamii qabdi? Pireezidanti Isaayyaas Afeworqii maal jedhanii beeku? Isaayyaas ji'oota dura gaaffiif deebii miidiyaa biyyattii waliin godhanii ture keessatti bulchiinsa Tiraamp marroo jalqabaa keessatti hariiroo tolfachuuf hojiin eegalamee ture bulchiinsa Baayiden keessa gufachuu himaniiru. Erga Tiraamp deebi'anii gara White House dhufanii ammoo Waashingtan irraa Pireezidanti Isaayyaasiif xalayaan ergamee ture. Xalayichi Waashingtan Asmaraa waliin hariiroo wal kabajuu fi wal ijaaruu deebistee jalqabuu barbaaddii jedha. Eertiraan waamicha hariiroo cimsachuu kana hariiroon dhugaa fi wal kabajuu irratti hundaa'e carraa nagaa gaanfa Afrikaaf galaana diimaa keessa jiraachuu fooyyessaa jechuun faaraan akkasumatti ibsiteetti. Masriin
hariiroo US fi Eertiraa jabeessuu keessatti shoora taphachaa jirti. Xiinxaltootni siyaasaa gaanfa Afrikaa ejjennoon US kun kabaja mirga namoomaaf bakka kennuun caala dantaa ji'oopolitikaa to'achuu irratti hundaa'ee jedhanii amanu. Hiikaa inni ulaa galaanaa Itoophiyaan argachuu feetu irrattis qabu ergaa gaarii akka hin taane ibsu. Reuters dippiloomaatonni gaanfa Afrikaa tarkaanfiin US kun Ameerikaan handaara galaanaa argachuuf tarkaanfii humnaa isheen fudhattu kamuu akka hin deeggarre ergaa dabarsaa jechuun dubbachuu isaanii gabaaseera. Sanada keessoo mootummaa Ameerikaa kan Reuters argachuu himes ulaa galaanaa argachuuf tattaaffii humnaan taasifamu kamuu akka morminu deddeebinee Itoophiyaaf ibsineerraa jedha.